Ishi akkam jirtu nagaa keessanii hordoftootaaf daawwattoota yuutuubii dhaloota boruu nagaa waaqayyo bakka isin jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Ergaa gabaabduu tokko guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Akkas kan jedhu mata duree waaqayyoo si barbaadaa jira kan jedhu irratti sagalee waaqayyoo wajjin ilaalla. Wangeela keenya wangeela gooftaa Yesuus Kiristoos Luqaas kan barreesse boqonnaa 15 guutummaa masaa yoo ilaalle kutaa kana keessatti boqonnaa 15 lakkoofsa tokko irraa eegalee waa'ee wantoota badanii haasa'a. Achitti warra Fariisotaa akka seeraatti bulan ayyaanaan warra buluun barre gooftaa Yesuus Kiristoos utuu isaan biyya lafaarra yeroo inni barsiisaa ture duukaa deemanii qoranii waan inni jedhu ilaaluuf duukaa deemantu ture yeroo sana. Jalqaba irratti egaa Fariisota kanatu gooftaa Yesuus Kiristoos maal akka inni dubbatu ilaaluudhaafitu gara isaa dhaqan jedha. Ergasii fakkeenyaan qabeetu gooftaa Yesuus itti haasa'a. Jalqaba irratti 15 lakkoofsa tokko kaasnee yoo ilaalle waa'ee hoolaa badee dubbata. Hoolaa badee kuni namichi tokko fakkeenyaafidha. Hoolaa 100 qaba. Hoolaa 100 qabu kana keessaa jedha. Hoolaan tokko yoo jalaa badde eenyutu cal jedhe ilaala. Dhaqee barbaadee erga barbaadee argatee dheen booda immoo firoota isaa hundumaa walitti waamee hoolota tokko shina jalaa baddeen argadhe waan ta'eef kottaa naa gammadaa jedhee firoota isaa waamee yeroo inni gammadu agarra. Gasiqee lakkoofsa 8 irratti meetiitu badedha. Meetiin kun immoo mana keessa bade. Meetiin kun kan inni jalaa bade dubartii tokko jalaa meetiin mana keessa badedha. Gaafa meetiin kun mana keessa jalaa badu dubartiin kun maal gooti? Mana keessa akka jalaa bade waan beektuuf mana ishee walitti qabdee artee ergaa ittiin booda ibsaa qabsiifattee erga walitti qabdeettee achi keessa dhattee argatte. Gaafa argatte kan ammoo firoota ishee waamtee meetii kana jalaa badeen argadhe kottaa naa gammadaa jettee gammaddi gammachuu dhageessiste. Lakkoofsa 11 irratti gadi buunee gaafa laallu immoo mucaatu manaa ba'ee bada. Namicha tokkotu jira ijoollee 2 qabedha. Ijoollee 2 qabu kana keessaa inni quxisuuni abbaasaa maal jedhee gaafata gaaf tokko gaa'aas biraa qabu naaf kenni fudhee dhaqeen jiraadha. Ofii kootiin obbushuu qofaatti jiraachuun naaf mala jedheetu gaafa inni manaa ba'ee dhaqee bakka hiriyoota isaa faana akka barbaade jiraachuu eegalu agarra. Gaafa kanaa abbaan isaa kun hin digne qabeenya isaa walakkaatti hiree fi ergaa jedheen booda gaa'asa ga'u kennee fi gadhiise. Mucaan kun bakkee ba'ee ergaa jedheen booda namoota hiriyoota isaa faana jiraatee hamma birriin jirutti hamma inni qabeenya malkii maddii qabutti wajjin jiraatan ergaa jedhaniin booda obboloonni isaa kun isa jibban. Gaafa kanaan booda waan ittiin jiraatu dhabee dhaqee namicha tokkotti of gate abbaa qabeenyaa nama jedhamu nama achi keessaa beekamaatti gaafa of gatee jedhu namichi kun immoo waan hojjechiisu gaafa dhabeedhu horii yookiis booyyaa eeguuf lafa tikaatti isa erge. Ergasii booda namichi kun achi jiraachisuu eegale. Achitti rakkinni hamaan gaafa isa mudatee qola booyyee nyaatee irraa hafullee kajeeluu gaafa jalqabu yaada naanneeffatee gara abbaa isaatti deebi'e. Erga gara abbaa isaatti deebi'eedheen booda abbaan isaa immoo yeroo hundumaa isa eega waan ta'eef fuulleetti erga isaa argeedheen booda mucaa koo kan na jalaa badan argadheedhe gammachuudhaan guutame. Innis firoota isaa waamee nyaachisee obaasee gammachuu guddaadhaan guutame. Arras kanan dubbachuu barbaadu kutaa kana irratti hundaa'eenu kutaa sagalee waaqayyoo si barbaadaa jira kan jedhu irratti sagalee waaqayyoo dubbadha. Har'a waaqayyo namoota hedduu barbaadaa jira. Namoota hedduutu waaqayyo harkaa badee waaqayyotu barbaadu waaqayyoof qabamuu dhiisanii namoota bakkeef iddoo garaagaraatti badaa jiran har'a namoota hedduu jira. Waaqayyo sagalee isaa akkas jedhe nutti dubbata gaa si barbaadaan jira kottuuti deebii jedhe nutti haasa'aa jira. Waliigalatti gaafa fidee haasa'u kutaa kana keessatti jalqaba irratti hoolaan bade kun bakkeetti bade. Isattaan meetiitu bade. Meetiin kun mana keessa bade. Sadaffaa irratti mucaatu bade. Mucaan kun immoo bakkeetti bade. Har'a waaqayyoo warra mana keessa badanis warra bakkee badanis hin barbaada. Jalqabamee warra bakkeetti badan kan jedhu kana waliin haa ilaallu. Warra bakkeetti bade. Warri bakkeetti badan kuni waaqayyoon dhiisanii warra waaqayyoo irraa galagalanii adeeman warra waaqayyootti duddagatan waaqayyootu gargaaru waaqayyootu wajjin ta'u waaqayyoo utuu karaa garaagaraa bira dhaabatu warra waaqayyoon dagatanii dhiisanii adeemanidha. Warri kuni gaarummaa waaqayyoo beeku. Warra waan waaqayyoo utuu isaanii godhe yaadatanii olmaa waaqayyootu keessa isaanii jiru
waaqayyo haala mijeessee fi tuunni nama isaan godhu tuunni seenaa isaanii geddaru waaqayyo irraa adda ba'anii waaqayyotu isaan abdatu akka waaqayyo isaan abdate ta'uu dhiisanii waaqayyo irraa galagalan waaqayyotti duddagatan namoota akkasiidha. Macaafa Irmiyaas raajichaa boqonnaa 3 dhimma masaa yoo dhaqnee ilaallee karaa Irmiyaas waaqayyo akkas jedha. Sabni Israa'el saba dhuunfaa waaqayyo barbaaduudha. Saba waaqayyo dhuunfaa kootti ittiin jedhee hamma dhumaatti dhaabatee falmuufidha. Diinota isaallee irraa ittisee saba waaqayyo barbaadu. Kanaaf sabni Israa'el kun waaqayyoon dhiisee waaqayyo isa gargaara. Isa biyya Gibxiitii isa baase. Isa karaatti agarsiise. Isa dhugaa isa jireenya ta'e kana utuu beeku waaqayyo irraa adda ba'ee utuu inni qofaasaa jiraatu utuu inni waaqayyotti duddagatu agarra. Waaqayyoon guutummaa guutuutti dhiisee muka baala qabu jalatti ejjuu waan barbaadan hojjechuu waaqayyoon tolfamoo waaqessuu eegalan. Utuu maalummaa waaqayyoo beekanii utuu oolmaa waaqayyoo beekanii utuu akka waaqayyo nama gargaaru beekanii waaqayyo isaan gargaare lafa waaqayyo isaan kaase dagachuudhaan lafa waaqayyo isaan fide dagachuudhaan lafa waaqayyo hirra isaan dhaabe kana dagachuudhaan namoonni baay'een mana qulqullummaa dhiisanii akka barbaadan jiraachaa jiru. Ka'umsa isaanii kaleessaa wallaalanii baay'eenii har'atu isaan joon ja'aniif jooranii biyyi lafaa seexanii foon isaanii akka barbaade kan isaan godhaa jiru dhaloota hedduu jira. Kanaaf iyyuu waaqayyo obboleessa koo har'a si barbaadaa jira. Oolmaa waaqayyo yaadadhu lafa waaqayyo si kaase yaadadhu lafa waaqayyo si fide yaadadhu lafa waaqayyo sitti dubbatee si kaasee nama si godhe yaadadhu. Luqaas boqonnaa 10 gara dhumaarratti Maartaaf Maariyaam Alaazaar kan jedhaman obbolaa ta'anii walii wajjin utuu isaan mana keessa jiraatanii agarra. Namoonni kunii namoota waaqayyo jaallatu yeroo achirra darbee wangeela barsiisaa ture namoota inni mana isaa buufatee wajjin jiraataa wajjin haasaa turedha. Gaafa baay'ee achitti deddeebi'a gooftaa Yesuus Kiristoos kun garuu kutaa hundaa keessatti ilaaltanii waaqayyo gaafa dhaqaa ture kan inni manatti argataa ture Maariyaamiif Maartaadha. Alaazaar gaafa baay'ee gaafa waaqayyo dhaqu manatti argamu kan inni jiraatu bakkeedha kan inni oolu bakkeedha. Waaqayyo wajjin taa'ee mari'atu. Maariyaam miilla waaqayyo jalatti kuftee gooftaa Yesuus Kiristoos utuu isheen dubbii isaa dhaggeeffattu utuu isheen qooda gaarii fudhattu agarra. Maartaan garuu mana keessa ukukurtee waan mana keessaaf utuu ishee yeroo ishee dabarsitee gooftaa Yesuus Kiristoos kana keessummeessuudhaaf utuu ishee yeroo ishee dabarsitu agarra. Garuu Alaazaar bakkee deema yeroo hundaa. Alaazaar mana keessatti hin argamu. Alaazaar qabamee hin argamne guyyaa tokkoyyuu. Achi siqee Yohaannis keessatti guyyaa tokko Alaazaar kanatu du'a. Gaafa inni du'eedhu Maariyaamiif Maartaan akkasittiin jedhan. Innati jaallattu kun du'eera. Obboleessa keenya nama nuyi abdannu isa malee hin qabnu. Kanaaf iyyuu nu jalaa du'eera waan ta'eef maal goonu jedhaniitu isaan gooftaa Yesuus Kiristoositti barreeffama ergisiisanii agarra. Gooftaa Yesuus Kiristoos beekaa cal jedhe. Erga cal jedheedhaan booda dhukkubsatee irra waan tureefi Alaazaar kun hin du'e. Tuni du'u agarra. Erga inni du'eedhaan booda gaafa guyyaa arfaffaa Alaazaar dhaqee kaase. Erga dhaqee kaaseedhaan booda guyyaa jalqabaatiif gaafa inni kaaseedhu mana isaatti wajjin galee wajjin maaddiitti taa'e. Alaazaar bakkee fiigaa ture kana dura. Sababa kanaaf bakkee waan inni deemaa tureef takka maaddiitti taa'ee hin beeku hamma yoonaa. Erga du'aa ka'eedhaan booda gooftaa Yesuus Kiristoos faana maaddiitti taa'ee wajjin argame. Gooftaa Yesuus Kiristoos har'aa si deebisee si argachuu barbaada. Yoo didde garuu lubbuu kee baasee yookaan rakkinatti si kennee yookaan bala hamaatti si kennee si argata. Har'ayyuu kanaafi waaqayyo si barbaadaa jiraati. Kottu utuu hin cabin, kottu utuu karaatti lafin, kottu utuu bala hamaan sirra hin ga'ini hamma bakkee fiiddu kana, hamma bineensa faana miila kee fuutu kana, hamma yaada foon keetiin geggeeffamte, biyya lafaan geggeeffamte badaa jirtu kana kottuu deebi'iitu gara waaqayyootti deebi'ii waaqayyoof argamii jiraadhu. Hankana alaa dhumi kee badiisa ta'a. Hankana alaa karaatti hafta. Hankana alaa dhumi kee akka hin taane ta'a waan ta'eef kottu gara waaqayyootti deebi'iitu waaqayyoof argamii jiraadhu. Bakkeen fiiginsee jechuu barbaadeeti. Isa lammaffaa irratti kan nu laallu warra mana keessa bade. Akkasuma warri kaan dhiisanii adeeman. Garuu mana keessatti hambaa ta'anii hafanii warri kaan immoo mana keessa badaa jiru har'a. Har'a waaqayyo tajaajila baay'ee qaba. Raajii baay'ee qaba. Faarfataa baay'ee qaba. Nama isaaf of kenne baay'ee qaba. Nama maqaa waaqayyootiin dhaadhatu baay'ee qaba. Garuu nama dhugaatti isaaf of kennee jiraatu nama dhabaa jira waaqayyo. Iskeel keessatti akkas jedhe. Nama tokkoon dhabe, nama tokkoon barbaadeedha waaqayyo. Har'allee baay'een mana waaqayyoo keessatu jiraatanii, baay'een mana qulqullummaa waaqayyoo keessatu jiraatanii, garuu mana keessa badanii jiru. Dubartittiin meetiin mana keessa jalaa bade kuni ibsaa qabsiifatte. Ibsaa erga qabsiifatteettiin booda kosii mana keessa jiru walitti qabdeetu achi keessaa argatte. Mana keessa baddee jirta. Kottarras ibsaa qabsiisitu of barbaadi. Iddoo waaqayyoo si barbaadu jirta. Akka waaqayyoo itti sirraa fedhutti jirta. Keessi kee jireenyi kee waaqayyoof bitamee jira. Irmiyaas 3:11 kanarratti
waaqayyoo kan inni dubbatu Israa'elii fi Iyyuudaan qomoo waaqayyooti. Saba tokko turan yeroo mootummaa Daawit keessa Daawit cubbuu waan hojjetee fi sabni kun bakka lamatti caban. Erga bakka lamatti cabaneedhaniin booda sabni Israa'el kuni iddoo kanatti guutummaa guutuutti waaqayyoon dagatee olmaa waaqayyoo isaaf godhe dagatee waaqayyoo irraa kaateetu biyya lafaa wajjin waaqayyoon tolfamoo waaqessu akka fedha foonsaatitti jiraachuu eegale. Garuu Iyyuudaa kan jedhamtu mana qulqullummaa ijaarrattee waaqayyoo waaqessaa turte. Mana qulqullummaa ijaarrattee waaqayyoo waaqessaa haa turtu iyyuu malee garuu yaadni ishee, hojiin ishee, deemsi ishee akkuma Israa'el ishee baddeetu waan gaarii kan hojjettu utuu hin taane waan waaqayyo tole kan hojjettu utuu hin taane utuu waaqayyoo waaqeffattu waan hamaa hojjetti. Gaafa kana lakkoofsa 11 irratti waaqayyo maalittiin jedha Iyyuudaa ishee nama namneerraa Israa'eluma isheen dhiistee adeemte wayya. Isheen boriif ta'an deebitee mana koo keessa deebitee jiraachuu dandeessi. Qalbii jijjiirachuu waan dandeessuufi ani Iyyuudaanuman jibbe. Arra waaqayyo nuyi warra mana keessatti hafee mana qulqullummaa xureessurra warra waamee qalaaqaa olurra warruma badee filata. Kanaaf iyyuu warri mana keessa baddan warri waaqayyotu isiniin hojjetu amanamummaa dhabdan warra biyya lafaa duukaas deemaa mana qulqullummaa waaqayyo keessas warri jiraattan waaqayyo har'a tasuma isin hin beeku guyyaadhumaatti ani isin hin beeku ittiin jedhee wangeelota keessatti utuu ni dubbatu agarra. Kanaaf iyyuu warra har'a utuu waaqayyo wajjin jiraattanii utuu waaqayyo wajjin deddeebitanii mana keessa baddan kottaa deebi'aa nuwwayyu. Waaqayyo bitamaa jiraadha. Waaqayyo warra garaa isaanii isaaf kennee guutummaa guutuutti isaaf bitamee isa faana jiraatu barbaada waan ta'eef qotta jireenya keessan hundumaan gara waaqayyootti deebi'aatu garaa keessan jireenya keessan waaqayyoof kennaa waaqayyoof bitamaa jiraadha. Lammata irratti Luqaasuma 10 kana malaalee turre kana keessatti Maartaan Maariyaam mana keessa gaafa jiraataa turanii Maartaan dubbii sagalee waaqayyoo dhaggeeffachuudhaaf yeroo hin qabdu. Waaqayyoon keessummeessuuf yeroo qabdi dubbii sagalee waaqayyoo dhaggeeffachuuf akka waaqayyo barbaadutti dubbachuuf waaqayyo irraa baruudhaaf yeroo hin qabdu. Har'a kiristaanonni baay'ee waaqayyoon hin jaallatu. Waaqayyo wajjin jiraachuu hin barbaadu. Waaqayyo akka isaanii wajjin ta'uu hin fedhu. Garuu dubbii sagalee waaqayyoof bakka hin qaban. Waaqayyo wajjin turuudhaaf yeroo hin qaban. Har'a namoonni baay'een waaqayyoon beeku. Hojii waaqayyoo beeku. Dinqii waaqayyoo beeku. Dubbii sagalee waaqayyoon beekan. Kanaafidha kan isaan dogoggoran. Kanaafidha kan dubbii wangeelaa isaanii hin galle. Kanaafidha kan karaatti hafan. Kanaafidha kan wanta arge isaan goyyoomsee karaarraa isaan kaachisu. Maartaan kun gaa erga mana keessa ukukkurtee mana keessatti waa baay'ee dabarsitee waaqayyoof kan barbaachisu hojjettee ittiin booda obboleettii ishee kanatti inaaftee maal Yesuus qofa akka hin dadhabaa jiru nagarta maaliif naan ergitu obboleettii koo Maariyaamiin jettee gaafa isheen gaafattu isheen qooda gaarii fo'atteedhe tu waaqayyotti dubbatu agarra. Kanaaf iyyuu har'aa waaqayyoon beekuur waaqayyoo duwwaa keessummeessuu duwwaatu hin taane waaqayyoon dubbii isaa dhaggeeffachuu akka sagalee isaaf akka inni nurraa barbaadutti deddeebi'uutu nurra jira. Namoonni mana keessa badan kun gaa akkuma malaallee gaafa baay'ee haasaa baay'isu. Kan isaan baay'isan dubbiidha. Kan isaan baay'isan namoota waaqayyoo irratti gungumuudha. Waaqayyoon kabajuu waaqayyoof ulfina kennuu hin barbaadan. Namoonni kun haasaa baay'isu. Jireenya isaanii keessatti yeroo isaanii haasaadhaan fixu jechuudha. Malee dubbii waaqayyoof of kennuu hin danda'an. Kan biraa waaqayyoon ajajuu fedhu. Namoonni kun dubbii sagalee waaqayyoo waan hin beeknee fi humna waaqayyoo waan hin beeknee fi deebi'anii waaqayyoo irratti ka'anii waaqayyoon akkas godhe ittiin jechuu barbaadu. Waaqayyoo garuu guyyaatti waa godhu qaba. Guyyaatti waa hojjetu qaba. Isa sitti dubbatee fi waan gochuu barbaadee fi jireenya kee keessatti waan waaqayyoo kaayyessisiif kaa'ee jiruu fi guyyaatti siif godhu qaba. Guyyaatti si raawwatu qaba. Namoonni kun gaa yeroo itti waaqayyoo waa hojjetu kana waan hin beekneef dubbii sagalee waaqayyoo kana waan hin beekneef maal godhu waaqayyoon ajajanii yeroo kanatti naa raawwadhu yeroo kanatti waan akkasii naa godhanii waaqayyoo irratti gungumuu barbaadu. Maal waaqayyoo irraa barbaadu jennee yoo ilaalle mana waaqayyoo keessa jiraatanii fi waaqayyoo akka waan tokko isaanii raawwatu waaqayyoo akka waan tokko isaanii godhu barbaadu. Daani'el keessatti hidhannee ilaallee Mishaak Shadraaq Abdineegoonii biyya Baabiloon biyyatti booji'aman keessa jiru. Utuu achi jiraataa jiranii namoonni kun sadanii gaaf tokko akka waaqayyoon tolfaman waaqessaniifitu ajaji mootii biraa ba'a. Gaafa ba'eedhu namoonni kun tasuma waaqayyoon tolfamoo kanaaf waaqessuu hin dandeenyu of kennuu hin dandeenyu. Sababni isaa maaliifi kan waaqessinu waaqa qabnaa jedhanii dubbatan. Namoonni kun namoota dhugaan galeefidha. Erga dhugaan galeefii jedheen booda waaqessuu hin dandeenyu namoota ati qopheessite kanaaf
waaqayyoon tolfamoo kanaaf hin waaqessinu jedhanii gaafa isaan murtoo fudhatanii waaqni nu waaqessinu nu ooshuu danda'a. Yoo nu ooshe nu ooshu, yoo nu ooshuu baates hadhiisu jedhanii yeroo isaan murtoo fudhatan agarra. Achi keessatti kan nu ilaallu nu ooshuu danda'a. Garuu nu ooshes nu ooshuu baatus nuyi waaqayyoon waaqessu hin himnu jedhanii waaqayyoon yeroo isaan itti of kutanii hafan agarra. Namoonni kun akka waaqayyo isaan ooshu beeku. Garuu waaqayyo isaan ooshuu isaan irraan kan ka'e garuu dirqama nu ooshuu qaban jenne. Namoonni baay'een waan waaqayyo wajjin jiraatanii mana qulqullummaa keessa jiraatanii fi dirqama waaqayyo isaan gargaaruu qaba. Dirqama du'a isaan ooshuu qaba. Dirqama isaan gargaaruu qaba akka itti fudhatu. Warri dubbii waaqayyoo hin beekne egaa akkasitti fudhatu. Garuu warri dubbii waaqayyoo beekanii nu ooshuu danda'a. Nu ooshes nu ooshuu baates garuu dhimma isaati. Nuyi waan tokkoyyuu keessaa hin qabnu akka nu ooshu nama nagaruu jedhanii amantiin itti adeeman. Namoonni mana keessa badangaa kuni isa kana hubatan waan ta'eef har'a jireenya jiraattu keessatti waaqayyo si gargaaruu danda'a. Si gargaaruu dhiisuu danda'a. Waan amantee fi waan gaarii waaqayyoo irraan eeggatin. Hamma dhumaatti iyyuu rakkataa jireenya kee dabarsuu dandeessa. Hamma dhumaatti iyyuu gidiraaf rakkoo hamaa keessa galtee jireenya kee dabarsuu dandeessa. Dubbii waaqayyoo bari. Yoo rakkoon sirra ga'e, yoo ari'atamni sirra ga'e, yoo wanti kamiyyuu biyya lafaa kana irratti wanti argamu ta'ees kan beeku hin beekne yoo sirra ga'e obsi waaqayyoo wajjin jiraadhu. Dhaamsa kanan sii qaba. Warra mana keessa badanis warra bakkeetti badanis waaqayyoo gaa hin barbaada. Kanaaf iyyuu har'a iddootti baddee jirtu of barbaaditu mana qulqullummaa keessatti of deeffadhu. Karaaf dubbii sagalee waaqayyoo irra jiraadhu. Waaqayyoof of kenni bara kee guutummaa dabarsi. Dhaamsan isiniif qabu kanadha. Waan dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. Waaqayyoo isin haa eebbisu. Namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaa kanaa dhuftanii sabskiraayib gochuun nu jajjabeessa. Akkasuma laayik sheer gootanii dhaloota kan biraan illee ergaa kan akka geessaniin dhaamsa keenyadha. Waaqayyo bara keessan eebbisu. Nagaan nu tura.